ijoolleen Beerut keessa jirtan hadaraa keessa hadaraa sagalee naa ta'a. Kuna guyyaa arfaffaa manni natti cufame. Manni natti cufame guyyaa arfaffaati. Ijoollee achiis keessa jirtan hadaraa keessa sagalee naa ta'a mana amma jiru kanaati. Micayyoon kanaan dura rakkachaa jirti. Hamma garuu haala rakkina san keessa baatee bakka gaarii hojii gaarii galtee jirti. Har'a baay'ee tokkoon gammadee egaa sagalee ta'uun waluma keenyaafuu gaariidha siniin jedha. Egaa hagam akka wal gargaaru nu barsiisa jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo siniif haa baay'eetu akkam isaa ta'e kana geessanii ani nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Egaa har'ammoo viidiyoo hambiraatiin walitti deeminee jirra. Egaa maal fiddee dhufte jechuun keessanis hin oolu viidiyoo irraa akkuma hubattanii kuni kanarraa miti jechaadha. Kaleessa yeroo rakkattee turte jechaadha. Wanti kamuu hin darbaa. Obsaan yoo uumaa keessan eeggata wanti hin dabarre tokko hin jiru jechuudha. Egaa sagalee waliif ta'uun keenya agama kana fayyadu micayyoo kanarratti hambare jechaadha. Akkuma beekamu micayyoon as gubbaatti argitan kun eebbisee jedhamti. Dhaloonni ishii Wallaggadha. Hamma garuu kan jirtu Beerut yookiis Libaanos bakka jedhamtu jirti jechaadha. Egaa kanaan dura viidiyoo ishirratti dalannee sagalee ta'anii fi turre jechaadha. Garuu kaleessa gadda ture har'a garuu gammachuudha jechaadha. Baay'ee tokkoon gammadee gammachuu koo immoo sinis nafaana turta waan ta'eef har'ammoo gammachuu koo si faana hirmaachuu fan dhufe. Egaa kaleessa micayyoon kun akkuma beekamu gola madaamii keessatti nyaatallee hin qabdu itti cufamee yeroo dheeraadhaaf akka turte hin beekama jechaadha. Dubbatamee jira barbaadamaa ture lookishinii ishillee ergitee jirti. Madaamishii balbala itti cuftee nyaata dhoowwattee akka rakkina guddaaf daraaraa guddaa keessa galtu hundumti keenyayyuu dhageenye turre jechaadha. Garuu har'a rakkinni sunillee darbee jira jechaadha obboloota koo. Wanti dachee lafaa kanarraa darbu hin jiru. Har'a garuu hojii san keessa baatee bakka hambiraa bakka hojii bareedaa galtee jirti. Waaqayyoof galanni isaa hin badini. Obsanii yoo rabbiin uumaa ofii eeggatan faayidaa inni qabu har'an argi jechaadha. Egaa dafanii iyyachuunis waan baay'ee nama gargaara. Egaa hordoftoota koo akkuma micayyoo kanaa warroonni biyya garaagaraa keessa rakkina keessa jirtan sooshaal miidiyaa irratti rakkina keessa yoo himattan falallee argachuu dandeessu jechaadha. Garuu har'a kontiraata koo fixaadha maaleesh yoo jettan boru lubbuun keessanillee darbuu danda'a. Osoon akkas godhee jiraadhe osoon akkas godhee jiraadhe jechuurra har'a osoo lubbuudhaan jirtu osoo rakkinni tokko sirra hin gahin sooshaal miidiyaa qabdutti ana namni nan beeku eenyutu sagalee naaf ta'a osoo hin jedhin nama beektu tokkotti hoo himatte namni nama beekee dhammiti. Oromummaan waliif gaachana jechaadha. Micayyoo kana mucaan gaafa duraa postote beekumsaan miti jechuudha. Gadi gaafa baasuu ijoolleen beekamtii guddaa qaban sagalee ta'anii turani. Amma garuu mana sanii baasanii bakka hojii gaarii mana gaarii akka galte dubbatamee jira. Dhugaa waaqa gammachuun kana caale hin jiru jechaadha. Warroonni hammas rakkina baay'ee keessa jirtan nama itti dhiyaatanitti rakkina keessa himattanii amma dandeetti keenya sagalee isiniif taane rakkoo yoo dhumne achiisin baasuu baanneyyuu yoo laayik sheer yoo goone nama sin gargaaru biraan geenye lubbuu nama tokko oolchuun iyyuu waan tokko jechaadha. Nama baay'ee ijoollota baay'ee hammi boqotanis boqotanii hammi boqonne immoo nuti wal gargaarree lubbuu keenya wal baraaruun numaaf faayidaa qaba jechaadha. Keessattuu shamarran biyya arabaa nutumti yoo waliif gaachana taane malee nuti gaafa maallaqaa keenya malee namni garagaree nu laalu hin jiru. Gaafa waa rakkatan gaafa harkaa dhaban kanan rakkadhee kanan dhabee jedhanii sitti boo'u malee maal rakkattee jirtaa gola madaamii keessatti akkami maatiin ati bira jirtu namni tokko siniin jedhu hin jiru jechaadha. Nutumti bakkuma jirrutti yoo wal barbaanne malee
maatii keenyas ta'ee fira keenyas ta'ee namni kaanis ta'ee maal keessa jirti maaltu itti badee maal si gargaaru namni nuun jedhu hin jiru nu gargaari jechuu malee nuti yoo wal gargaarre malee namni nu gargaaru tokkollee hin jiru jechaadha obboloota kooyi sinillee bakka jirtanitti warroonni dhiphinaa fi dararaa garaagaraa keessa jirtan karaa danda'amuun sagalee warroota beekamtii qabanis ta'ee warroota hin qabnes ta'ee sheerii yoo godhani nama lamaaf nama sadii bira gaafa ga'e sagaleen kee sun hin dhaga'ama jechaadha. Sagaleen kee gaafa dhaga'ame rakkinaati keessa jirtu san keessaa baraaramuu dandeessa jechaadha. Egaa biyya Libaanos kana keessatti sarratanya nyaachisuu miti ofii isaaniitiyyuu waan nyaatan dhabanii jiru jechaadha. Biyya kana keessa tokko tokko yoo ta'e malee baay'ee dararaa guddaa keessa jiru keessattuu immoo ijoolleen keenya biyya kana keessaa dubartoota yoo ta'e malee dhiironni nuti sagalee namaa ta'an iyyuu hin jiran jechaadha waan beekufani. Egaa biyya kana keessatti yoo hojii natti ulfaate jetteen biiroon keenya yookiis immoo imbaasiin keenya hojii yoom nama ajjeese beekasiin jedhu jechaadha gaafa ati dawwaltee waan akkasiin na qunnamee waan akkasiiti jettee yoo gargaarsuma rabbiitiin si jijjiiran malee fedhii jaraa taa'u malee sin jijjiiran jechaadha. Jarri si jaalatan ta'e taanan biyya kana keessatti jijjiirrachuu hin dandeessu jechaadha nuti jaalanne irra yoo jedhan ani amma kanaan dura sila naaf hin taaneef nan jijjiirradhe jedhee daldalaa kootti dawwaladheen ture jechaadha biiroo kootti kanaan dura hojiin natti baay'ate jennaan hojjedhu gadi kan dhufteef hojiidhaaf miti naan jedhan jechaadha jijjiirrachuu hin dandeessu biyya kana keessatti maatiif fedhii isaaniiti yoo biirootti si geessan malee ofii keetii lafaa kaatee biirootti na geessi yoo jetteen biyya kanatti jarri achi habashaadhumti keenya ijoolleedhumti oromoo keenya jechaadha achitti isaan biratti wantoota hin taane siin jedhu jechaadha innaa kanaaf iyyuu biyyi tun baay'ee rakkattuudha mucayyoon kun immoo baay'eedhuma tokko rakkachaa turte nyaatallee hin qabdu xanneedhaan illee dhaamuudhaaf kaatee sagaleellee qabuu fi dadhabde jechaadha mucaadha jechaadha mucaa micoo kana gadi baaseef sagalee voisii namaa qabuun jechaadha yoo nyaattee dhuddee namni guyyaa lama guyyaa sadii guyyaa tokkoyyuu gaafa ganama kaasne aga galgalaatti nyaachuu dinnee agama akka dadhabnu isaatiin majaayyuu gaafa geenye osoo omaa hin qammasin jechaadha baay'ee dadhabna baay'ee haarra jechaadha mucayyoon kun immoo torbee lama yookiin midhaan isitti kennine itti cuftee sin ajjeesa jettaani turte jechaadha egaa lubbuun guyyaa waaqayyo jedhe malee hin bahu yoo kanumaan duute jedhee silaa yoo naqaata duute mucayyoon kun garuu uumashii guyyaan kee hin geenye ganaadha ti jedheeni gargaaramte har'a bakka sanii baatee jechaadha lubbuushii achi baatee bakka gaarii galtee jirti jechaadha warroon ammas immoo rakkina garaagaraa keessa jirtan rabbi akkuma mucayyoo kana gargaare sinaa gargaaru jechaadha gaafa sagalee waliif taanu jechaadha hundumti keenya araani fooloo xiqqoon qabaa sabskiraayifii xiqqoon qabaa kan kiyya sagaleen hin dhaga'amu jenna jechaadha anumti mataa korra ka'e maaltu viidiyoo kolaala jenna jechaadha kanuma namaa laayikii xunnee bira dabarra garuu akkas miti jechaadha laayikis foolos xiqqoo haa qabaannu beekamtis haa dhabnu hamma danda'a ammuma oromummaa keenya sagalee kana waliif sheer goone faayidaa guddaa qaba jechaadha keessattuu warroota beekamtii qabanii gaafa koppiliingii karaa tiktookis ta'e sheer goone nama baay'ee bira ga'a nama miliyoona kana keessaa namni tokko nama gargaaruu danda'a jechaadha gaafa lubbuu nam tokko baraarre immoo waaqayyo biratti illee kabaja qabna jechaadha zim jennee gaafa bira dabarre garuu boru waan nu qunnamu beeku kaleessa nagaadha har'a waan nurra ga'u hin beennu jechaadha obboloota koo egaa hedduunuma tokko natti tole har'a garuu mucayyoon kun bakka gaarii galuu ishiitti illee baay'ee tokkoon gammadee biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu fi in ulfaata jechaadha jarrittiin ammallee sarraatanyaa biyya kana kanuma badaa barbaada hin jirtu isaaf iyyuu sitti taphachuu danda'u innaa maallaqillee doolaarrirree biyya kana akka dhabamaa jiru hin beetu jechaadha kunuuti samoona kana lolli fure malee saniin dura wantoota ture hundumti keessaniyyuu hin beetu jechaadha warroonni as keessa hin jirres warroonni bakka biraa jirtanis waa'ee rakkina Libaanos yookiin Beerut keessa jiru hin beetu jechaadha egaa waaqayyo yoo nama gargaare lubbuu namaa in oolcha jechaadha na ammallee mucayyoon kun erga achi baatee liivii dhuftee uummata koo nan galateeffadha jecha jirtee sagalee mucaadha keessa jirti
dhugaa waaqayyoo hedduun tokkoon gammadee baay'ee tokkoon gammadee amma yaadee olitti warris immoo hammas immoo rakkina garaagaraa bakka nan obsaa maalish kun rakkoon qabu amma galutti amma kontraata koo fixutti jettanii lubbuu ofii jarri ofiidhaaf iyyuu waan ittiin jiraattu dhabaa waan jirtuuf iyyuu maalish qazedhee tanan galaa gana ciqici isaaniirra jettanii warri heenyu jettan amma dandeessan karaa miidiyaa qabdaniin gabbaati dubbatadha rakkoo sin keessa jirta waaqa fi sin qofatu beeka jechaadha. Inna gaafa sin gabbaatanii dubbattanii uummanni Oromoo immoo sagalee siniif ta'ee rakkina san keessa sin baasuu danda'a jechaadha. Akkuma micayyoo kana micayyoon kuni torbee lamaan dura jechaadha. Erga sagalee kanaan booda baqqaayii sin ajjeesanaan jechaa jirti jettee abdii kuttee turte. Kaafa kana ollaan irraa baddee turte. Mucaan gadi bahee suura ishii postotee sagalee erga sagalee ollaan irraa baatee turteerti jedhee garuu kunoo micayyoon kun argamtee jirti jechaadha sagaleellee keessa jirti egaa waan micayyoo kana gargaare bakka jirtanitti isinillee akka gargaaru abdiin qabaa obboloota kooyi warroonni haala gaarii keessa jirtan immoo rabbiin amma dandeetti keessanii ijoollee rakkataniif sagalee taasisaniin jedha. Egaa har'a keenya beenna malee boruu keenya wanta nurra ga'u hin beennu jechaadha. Rakkinni micayyoo kanarra ga'ee isinirra hin ga'ini ishiinis akkuma keenya hojjetattee of jijjiiruudhaaf biyya ishiirraa dhufte jechaadha. Amma garuu haala gaarii keessa jirti jechaadha. Egaa obsaan yoo uumaa ofii kadhatan wantumti hin taane tokko hin jiru jechaadha obboloota kooyi. Innaa kunoo sagalee waliif ta'uun kunoo kanaaf nama fayyada jechaadha obboloota koo isinillee jabaadha sagalee waliif ta'a warroonni haala mijataa keessa hin jirre immoo rabbii uuman keessa sinaa gargaaru siniin jedha baay'eedhumaan gammadee isinis akka viidiyoo kanatti gammaddanii waaqayyoof uuma keessaniif galata galchitan abdiin qabaa jechaadha lubbuu nam tokko baraaruu jechuun carroomudha jechaadha amma dandeettii keenyaa sher goonee Shergoonii walaa gargaaru siniin jedha viidiyoon koorraa kanumaan xumura jalqabaa kaastanii waan wajjin turtaniif galatooma kabajamaa baay'ee sin jaaladha. Ciao.